Hello, har'a guutummaa isaa akkamittiin gara Turkii adeemuu akkasin dandeessanii fi karaa tokkicha yeroo ammaa processing isaa hojjetamaa jiru baasii isaa documentii isin barbaachisuu fi haga turtii isaa waan hundumaa guutummaa isaatti akkasumas akkamitti akkasin processing isaa jalqabuu dandeessan isinitti himaa jechuudha. Gaaffiiwwan isin karaa keessoo nu gaafachaa turtan guutummaa isaa deebii isaa sitti qabadhee dhufeen jira. Kanaaf kallattiin gara sanatti darbaa waasa tokko qofa isin rakkeessa. Innis maalidha? Chaanaalii keenya kana subscribe fi like godha. Please karaa sana qofa na deeggara. Amma kallattiidhaan gara kanatti gaafan darbuut karaan tokkichi yeroo ammaa hojjetamaa jiruu fi ittiin Turkii galuudhaaf si fayyadu karaa viizitiiti. Visa vizitii yookaan tuuristiitiin dhuftaan gara Istanbuliin viizaa kanaan dhufta. Erga viizaa kanaan gara Istanbuliin dhuftee maaltu jira isa jedhutti hin deebina. Garuu amma akkamittiin tuuristii viizaa akka argachuu dandeessan isinitti himaa. Itoophiyaa keessatti tuuristii viizaa argachuudhaaf wantoota hedduutu jira. Garuu sana keessaa anama bakka lamatti qoodeen isinitti agarsiisa. Filannoon kan keessanii. Inni tokkoffaan viizaa kana ofii keessanii process gochuudha. Ofii keessanii akkamittiin process gochuu dandeessu? Akkaataa isinitti process gochuu dandeessan inni tokkoffaan jalqaba irratti utuu wanta tokko hin godhin kallattiidhaan gara bakka buutota imbaasii dhaqxu yookaan imbaasii dhaqxu yookaan bilbila isaanii online irraa fudhattanii dawwaltuuf isaaniin gaafattu jechuudha. Maal gaafattu? Ani asii ka'ee Turkii daawwannaaf dhaquuf dookumentii na barbaachisu maalidha jettanii gaafattu. Dookumentii isaan isin gaafatan sana hunda dhiyeessitu jechuudha. Dookumentii isaan isin gaafatan sana mee fakkeenyaaf akka muraasaatti isiniif kaasu. Baankii steetimentii qarshii miiliyoona 1.5 baankii keerraa qabaachuu, heeyyama daldalaa qabaachuu, qabeenya dhaabbataa kanneen akka wayin makiinaa, wayin mana kaartaa pilaanii jechuudha kanneen akka kanaa keessaa tokko dhiyeeffachuu. Kanaafi kanneen kan biroo isaan isin gaafatan dhiyeessitanii ofii keessanii viizaa kana process godhatanii ofii keessanii tikeettii keessan kutattanii waan hundumaa ofii keessanii gootanii ofii keessanii process gootanii addoo kana gaafa geessan illee namni dhufee airportitti isin fuudhu otoo hin jiraatin ofuma keessanii baatanii taaksii qabatanii hoteela qabatanii maal jettanii hojii maal jettanii asii keessa jiraachuu jechuudha. Inni kun isa tokko. Inni lammaffaan immoo qaama lammaffaa fayyadamuudha. Qaama lammaffaa jechuun nama viizaa kana process isinii godhu jechuudha. Isa kana immoo jalqabuudhaaf maaltu isin barbaachisa kan jedhuu fi inni tokkoffaanii processii kana jalqabuuf karaa kamiiniyyuu paaspoortiin keessan dirqamadha. Paaspoortii qabaachuu fi paaspoortiin keessan immoo yeroo waggaa tokko olii qabaachuu qaba. Expired kan akka hin taane jechuudha. Yeroon itti expired ta'u waggaa tokko ol ta'uu qaba. Inni kun isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan processii kana jalqabuudhaaf baasiin waliigalaa isin gaafatu Turkii dhuftanii Istanbul magaalattii keessa geessanii airportii dhufanii isin fuudhanii bultanii jechuudhaaf baasiin waliigalaa isin gaafatu qarshii Itoophiyaa 615. Qarshii Itoophiyaa 615 processii hundumaa isin cufee Istanbuliin jirtu Turkii jirtu jechuudha. So processii kana jalqabuudhaaf qarshiin kun yeroo tokkotti kaffalamaa ho'i kan jedhu gaaffii keessani. Lakki qarshiin kun yeroo tokkotti hin kaffalamu. Jalqaba processii kana jalqabuudhaaf paaspoortii keessanii fi qarshii qabdiidhaaf ta'u qarshii 1,000 duwwaa akkaawuntii isaarra gashitu. Erga chirra gashitanii booda dookumentiin keessan imbaasii galee qaxaroon isinii yookaan beellamni ashaaraa isinii qabamee gaafa sana beellama dhaxxanii ashaaraa keessan laattanii viizaan keessan approve erga ta'ee booda qarshii isa hafe kaffaluudhaan tikeettii keessan fudhattanii barartuu jechuudha. Kana fakkaata. Inni kan biraan gaaffiin keessan maal ture? Hojiin achii maalidha isa jedhudha. Hojiin addana jiru warshaa. Warshaa fi kaampaanii garaagaraatu jira. Hojii kana abbaan barbaade dhaqee jalqabuu danda'a. As keessanii jennaan Turkii erga geessanii booda bakkoota hojiin kun jiru meenshinii yookaan isin qajeelfamaa jechuudha. Isin bakka hojii sana dhaquudha. Hojii sana galuudhaaf dookumentiin kamuu isin hin barbaachisu. Akkasuma viizaa sana processii gochuudhaaf dookumentiiwwan isin barbaachisan hundumaa kan isiniif dhiyeessu qaama sanadha. Isin paaspoortii keessaniif qarshii qofa dhiyeessuu qofa.
paaspoortii keessaniif qarshii dhiyeessitanii jennaan dookumentii isinirraa barbaachisu guutummaasaa qaama sanatu isiniif dhiyeessaa jechuudha. Piroosesiin kun yeroo hagamii fudhata kan jedhutti yeroo deebinu piroosesii kana bakka lamatti qooda yeroo garaagaraa lama qaba. Inni tokkoffaan yoo baankii steetimentii ofii keessanii dhiyeeffachuu dandeessanii turtii ji'a tokko keessatti isiniif xumuramuu danda'a. Garuu baankii steetimentii illee dhiyeeffachuu yoo hin dandeessan ta'ee turtii ji'a lamaa keessatti dookumentii hundumaa isinii mijatee ashaaraa keessan laattaniitu isiniif xumurama. Turtii ji'a lamaa isin gaafataa jechuudha. Kana keessatti isiniif xumurama. Gaaffiiwwan ka'aa turan keessaa muraasa yoo itti isiniif dabalee qarshii kana muraasa achitti kaffallee muraasa as geenyee hojjechuun hin danda'amaayi kan jedhudha. Lakki hin danda'amu. As geessanii hojjettanii kaffaluun hin danda'amu. Guutummaa isaa achumatti xumurtaniitu dhuftu. Garuu utuu viizaa keessan hin fudhatin otoo hin taane erga viizaa keessan fudhattanii kaffaltu. Jalqaba garuu qarshii qabdii kaffaluun dirqama. Sababni isaa dookumentiiwwan ittiin qopheessuuf waan tajaajiluufi jechuudha. Kana fakkaata. Hamma danda'e gaaffii keessan isiniif ibsuu yaaleera. Tarii wanti isiniif hin deebine yoo jiraate koomentii jalatti na gaafadhaa. Chaanaalii kana immoo subscribe godhaa. Ani immoo koomentii keessan ilaalee marsaa ittaanuu sana deebii isinii qabadhe kanan dhufu ta'a jechuudha. Isinan jaalladha. Akkasuma immoo odeeffannoo wayitaawaa argachuu yoo barbaaddan karaa Facebookii fi TikTokii Facebookiin kiyyaa Mubaarik Suleemaan kan jedhu kunoo verified kan ta'e kanaan kottaatii follow na godhaa achiin odeeffannoo ni argattu. Inni lammaffaan karaa TikTokii koo as Mubaarik Suleemaan jedhuu fi followers 160 ol kan qabu karaa kana na argachuu dandeessu. Akkasumallee karaa Instagramii dhuftanii na argachuu dandeessu. Isinan jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha.